Not kill the drama, not start a fight, not worth the drama for a beautiful life. Can't we laugh about it? It's not worth our time. We can. Qoy namni Raamadaana keessa hojii akkasii akkamitti hojjeta jechuun kabajuma Raamadaanaatiif maatu hojii tokko obsee maalitti taa'amemi jee tokko itti himu bultii soddoma obsuu dadhabduusin warra kana maal haa goon garuu kanatu sin dhibaa jira miti kan isii kana ammoo ilaala. Hubanneettiin fayyadamnu waashane yeroo faafiyaadhaa tuundufin nuqumne humnaaf dargaggummaadhaa tuundufin dullumne umrii jiruu keetii tuuduutin nufinne namattiin fayyadamoo nu haa taasise. Miti isa fuula keerraa baasiiti of shaffane dura dhugaa rabbi isa fuula keerraa baasii isa miila keetii shaffane dura akkas wayya yoo akkas hin taane walii galaan jiru maa inni qoy jechuun maal nutti agarsiisuudhaaf amma. Maalutti agarsiisuudhaaf. Maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Mee sagantaa quraanaa al tokko qabna. Sagantaa quraanaa kana immoo kan nu qaraanu Mubaarikii qara'ee ka'ee nu hiika. Bareechaa dhaggeeffadhaa. Hiika isaa irratti bakka tokkotti hin qabnaani amma bareechaa dhaggeeffadhaa. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Man barana kama. Sirrii. Caccabsanii baratanii ulama. Hiika isaati amma. قل هو الله أحد يجون قل هو الله أحد يجون يا محمد عليه الصلاة والسلام جدي إني الله ده توكيتش إنه جلمه نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد جدي ربي توكيتش الله الصمد اللهن أفلندا إركوا هندات إنجني الله الصمد جتون ربين أفلندا في إركوا هنداتي كل في الجلديني يوم سيغا لما تادا غابات تدين تاو أستاذ نيسا عربي شبودين تدفتو لم يلد ولم يولد هندلس هندل جيسوس إنجو اللهن جتون لم يلد ولم يولد هندلس هندل جيسوس ما أسيت ركني قدام كنجو هندلس هندل جيسوس أكستني تأوروتا إني سرين سامين هي كسر سري سا كومنتي رتين برباد أنا سنتي موتون تين هي كسر سري سا كومنتي رتين أبرزتو نما كومنتي رتين برزسف okay كارديا با إباتو نشالله ماني yes إنيو ربين قلتي جتو ولم يكن له كفوا أحد هرياتو كله إسافين تانين كابو جتشورا رب كان راتلك نينيون غافن إكني كيسان أما سريدا أستاذ إكني كيسان أما سريدا Orotaa gara biraatiin immoo namni akkamitti birriidhaa jedhee of gurgura qoye jechuun laayivii irratti wanta argaa jirru kun dhugaa rabbichaa waan baay'ee nama dhibudha. Amantii kamiin hordofii amantii namaa jechuudha. Akkas godhi maqaa gooftaa keetii akkas godhi gitu sin jedhame hin goota maqaa rabbii akkas godhi tu sin jedhame birriidhaa jedhame waan itti amantaan koo kabaja guddaa qaba miti namni akkamitti waan akkasii godha qoye. Sifaa kennan kayya faarfadhu kay Yesuus gooftaadha kan jedhu yeroo soddoma daf. Never. Defi ka adabami dama amma ti inko serana adabami getan kuma lama min kuma shani nasi moy. Lakki dimma Yesuus hin galadin ta'u kala ordoftonni amantii keessatti gaddu dhugaa rabbi. Jedhi waarma sin jedhi sammo jechuun addis immoo gaafansi immoo Yesuus ergamaa rabbiiti waaqni dhugaan Allaha naan jetta gaafansi immoo. Wani dhugaan Allaha waadana galtaan jira. Kai faarfadhu achi siqiti faarfadhu kai. Gaafa adabamtu hin jettaatis. Jedhee nan jedha kai. Eeyyee kai
ኢየሱስ ጎፍታ የሮ ዲግደም ከይ ቤስቲ ጠበኔቱ ጀና no besti barbado na adaba mi kun shani da mite ma dole matta da besti da kun kai yesus gofta da yoro digdam kai let's go seetanni guddaadha seetanni naamotu seetanni naa nyaattu jedhi yoo naa jette dirqama jechuun qabaan mindinno yesus sum kai jedhi san si ati gaa na dhaggeey waan sin jedhu nan iyyisi sin dhagge gaa gaera sodaati adaba maa jirta bar abaaboo sitti funaanaaru miti kai jedhi adabbiin akkasumiti la jijjiira adabbii na dhaggeey waan jedhu jedhi wanta sitti mu jedhi kai dhaggeeffadhu kala waan seera qabu fi waan seera hin qabne jira waan dhaabbata maa sodaattaa namaaf jiraatta mo'atu ofii kennu ofitti amanta miti aydelleem dhimma rabbii hojii waliin qabsiisiin kaa dhimma waaqayyo hojii waliin kai ichi kai jilbeeffadhu faarfadhu achi siiqiisu kai faarfadhu achi siiqii amma iteessi faarfachaa jirta miti kai ka kalaas kai faarfannaa isa kamiin sii faarfadhu maal jettee faarfatta beektaa gaas garuu anis waan si adabu injetta jechuu baannaan anaafati lammaffaa addunyaa kanarraa amma jirru eeyyee kai amma bilookii goone baana yesus gooftaa koo hundee siiraa koo kai faarfadhu kai jettee fitte kana jalaa fitte waan ofii keenya jedhe waan ofii keenya jedhi faarfadhu waama barbaadde faarfadhu yesus koo michuu garaa koo jedhe isan beeku fi jedheen fitu isan maasa kana jedhe adhuguma waaqaa isa jedhu faarfadhu adhuguma waaqaa adhuguma waaqaa maqaa kee faarfannaa ol jedhi jennaa allaafan faarfadhe garuu Jadi satu faarfadhu sin gadi faarfadhu daqiiqaa naamu jadi faarfadhu adhuguma waaqaa adhuguma waaqaa alla adhuguma waaqaa adhuguma waaqaa egaa maal jennaree maqaa kee faarfannaa ol jedhi jennaa jadi sekeetti naamu jadi baay'ee nama dhiba ka waan akkasii kadhaa uummata irraa funaanamuudha jedhanii wanta akkasii of gurguruun jechuun amantii ofii irratti ka waan akkasii raawwachuun dhugaa rabbichaa waan baay'ee namatti jabaatu keessaa wanti kun isa tokko bakka wanta akkasii irratti qaldiin hin jiru qaldiin achi keessa yuugaluun qabu. Orotaa gara biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti akkuma bara baraan godhamu sagantaan iftaaraa ni godhama. Sagantaa iftaaraa kana irratti immoo karaarra ba'aniiti kan jarri godhan. Karaarra ba'amis ammas godhamaa jira. Har'a sagantachi kan gaggeeffamu sagantaa har'aa keessattis qophiin guddaan godhamee jira. Qophii kana mee ilaalaa. Hangam turraa isarraa dheessinee hafnee cinatti kufnee ergoo ta'ee kan nuti. Sagantaan iftaaraa akka kanaatti bareeffamee kan godhamaa jirudha. Sagantaan iftaaraa kun immoo har'a. Maal godhaa jiru? Maal godha magaa? Waan barri fide jedhe namni. Maal dubbatu miti malee. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Karaa biraatiin sagantaan iftaarichaa kana fakkaata. ሙስሊሞች ነን የአላህ ባሮች የሰላም ዘብ የኢሳላ ወታደሮች
ሙስሊሞች ነን ያላህ በብሪት ልንቆም የማንጥር መሐባ እንጂ ቂማን ቁጥር አላህ wanti kun immoo ammas gara fuulduraatti rakkoon fidaa jechuun firqaa yookaan immoo garaagarummaa uummata islaamaa keessatti ni fida jedhamee sodaatamaa jira. አላህን ፍሩ የጎዳና ኢፍጣር ላይ እንዳትገኙ ዛሬ እንግዲህ ፌደራል ፖሊስ መግለጫ አውጥቷል ማለት ነው። የሚዘጉ መንገዶችን መግለጫ አውጥቷል ማለት ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ አትቀመጡ፣ መንገድ ላይም ደግሞ ከተቀመጣችሁ ሐቁን መሙላት እንቻሉ። የሚመጣው መንገደኛ በሰላም በስነ ስርዓት ማለፍና ለሚሰጣችሁ ሰላምታውን የመመለስ ሐቅ አለባችሁ፣ ግዴታ አለባችሁ። መንገደኛው መቸገር የለበትም ብለዋል። ዛሬ ግን መንገድ አዘግተን የጎዳና ኢፍጣር ያከበርን ነው ማለት ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ወላሂ ወቢላሂ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን እየተጻረርን ነው ማለት ነው፣ እየተቃወምን ነው ማለት ነው። እኛ ከይረ ሰራን እየመሰለን ቢዳዎችን ያስፋፋን ነው። የዚና መንገዶችን ወንዱ ሴቱ የሚቀላቀልበትን የሚገናኝበትን መንገድ ያስፋፋን ነው። ሴቶች ወጥተው እዛው የሚቀሩበትን በየጥጋጥጉ በየሸንተረሩ የሚፈልጉትን የሚያደርጉበትን ነገር እያደረግን ስለሆነ ልናቆም ይገባል። አውቃችሁ የቁርአን ምርቃት ነው ያላችሁ በቁርአን አታሳቡ። አላህን ፍሩ። እዛ ቦታ ላይ የምትገኙ ሰዎች አላህን ፍሩ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን ሐቅ ማሟላት ስለማንችል ይሄን መንገድም ሳይዘጋ እንትን ማክበር ስለማንችል ይሄ ሁሉ ስቃይ መንገደኛ በዚህ የዞረ ለምን ይመጣል? ለምን ረሱል ያላደረጉትን ለምን መንገደኛ እናስቸግራለን? ለምን በዚህ በተወደደ ቤንዚል በዚህ በተወደደ ናፍጣ ለምን እናስቸግራለን? ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት አድርጉ። አትሂዱ akka kanaatti egaa sagantaan kun garaagarummaa uummata islaamaa gidduutti ni fida hin ta'u rakkina uummatas qaba kan jedhamaa jiru. Wanti kun haafuu qabamu haafuu hin qabu ni jedhu mimi isin maal jettu waan kanarratti? waan nama salphachiisu geemii ibsishaa jala namni kenna 50,000 achi jala ture mucaa warra Eertiraa san 4,500 qofa 4,500 dhugaa rabbii ወል ሶዳ ማል ጀደ ቤተኒ ከብዛት ጥራት ይላል ከብዛት ጥራት ከናበር ህየት ይመርጥ አየለ ወልጌቴ ኳታፍታፍ እንጎት ዮካባ ተከንከኒቱ ወሩ መዱራ ሚዲያ ካራ አርግን ቆፈቱ ለንጨ ከናቱ ለመኪና ከናቱ ጠያረ ከናቱ ከዛኔ ኩም አፍሪ ድብሸኔ ሱን ፓውሪ ቀብዲ ሃይሊ ቀብዲ ጋ ሆደቴ كين نبر أسو تاب قوتني بر هم موتني بر أبو جاء رمضان تلين قبلني سلا أيونا من كين مويم أكمنا أرس وقاربي أكمنا أرس waan isin dhibu keessa ani yoo ilaalan ture gizee ilaalu nama 49 nama 2,000 jiru kanuma irratti akka sanaan mo'atan maa inni garuu rakkinni keenya waliigalteen qabnu beektu miti jarri akkasii jarri bicuudhaan waliigaltee guddaa qabu nu garuu danannee waliigalteen qabu rakkinni keenya inni guddaan kana waan kan kunti kun ikkoo bicuudha kanarratti mo'atamuun bicuudha waadanuu irratti nu mo'atu yoo waliigalteen qabanni waadanuu irratti nu mo'atu kun xaba garuu waan biraattu tuma waan biraatee akka kana miti nu tokkummaan keenya dirqama jiraachuu qaba inni nu gandaan wal qoonnu kun rakkina guddaa akka kanaa nutti fiduu danda'a. Hawaasa keenya kabajamoo ijoolleen isin agartan kun nama qabsiisuu dhufan. Ati qabeenya keenya jechuun itti muudhaa fi fatirii akkatti uummanni islaamaa qofa miti kan islaama baxarsiisuu qabu nusi baxarsiifannaa jedhanii ijoolleen kun irratti aanaan ijoollee naannoo Amboo ta'an malee ijoollee garaagaraa keessa jira. Naa galateeffadhaa waa biraa tokko illee haasa'uun barbaadu. Naa galateeffadhaa roobiraan sababatti ta'ee yookaanis immoo mootiin ijoollee isin argaa jirtan kun abbaa jaranaa galateeffannee irra ustaas galanni guddaan jaaraaf haa ta'u isiniifis haa ta'u jenna isinis mimii galata galfadhaa. Oduu simbirtuu godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaatraa keessatti sababa amantaa musliimaa qabattee feekatumamtee booda waajjira bulchiinsaa magaalaa Gaatraatti hidhamtee jiraachuun gabaafame. Hordoftoonni amantaa musliimaa magaalaa Gaatraa keessa jiran sababee shamarree amantaa Pheenxeerraa gara musliima taatee dhuftee tumamteef dheekkamsa eega dubbatanii booda namoonni tilmaamaan 20 ta'an mana hidhaa magaalaa Gaatraa galfamuun gabaafame. Magaalaa Gaatraa keessatti sababa amantaa musliimaa qabatteef si ajjeemna kanneen jedhan amantee isheen keessaa baateen duulaa fi reebicha hamaa eega irratti raawwatanii booda musliimonni magaalaa keessa jiran dheekkamsaa fi amantaa musliimaa xiqqeessuu dandeessan jechuun eega dheekkamsa isaanii dhageessisanii booda qaama mootummaan butamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuuf
reebichi hamaan hordoftoota amantaa musliimaa magaalaa gaatiraa jiran irratti qaqqabaa jiraachuun dhaga'ame. Shamarreen amantaa biraarraa gara amantaa musliimaa dhufte magaalaa gaatiraa keessatti bulchiinsa magaalaa gaatiraa keessatti hidhanii jiraachuunis dhaga'ame. Kakana taasisan hordoftoonni amantaa musliimaa eega siintumamte booda miira dallansuun eega dubbatanii booda hordoftoonni amantaa musliimaa magaalaa sana keessa jiran reebichaa fi doorsisa hamaan qaqqabaa jiraa jedhan namoota 20 ta'anus hidhamaniiru. Haalli keessa jiru yaaddessaadha jedhan hordoftoonni amantaa musliimaa magaalaa keessa jiran shamarree amantaa peenteerraa musliima taate kana tumsuuf eega dubbatanii booda reebichi mucayyoo kanarra ga'e dogoggora jedhanii waan dubbataniif mana hidhaatti guuramaa jiru jedhan jiraattonni magaalaa gaatiraa. Shamarreen maqaan ishee Siingiteen jedhamu daa'ima ishee fi haadha ishee waliin gara amantaa musliimaa eega deebitee booda yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa gaatiraa keessatti haadha ishee waliin hidhamtee jirti jedhan. Bulchiinsi magaalaa gaatiraa hordoftoota amantaa musliimaa reebamuus balaaleffatan funaanuun hidhaa jiraa jedhan. Makalaakiyaa ajajee waameera. Dargaggoota magaalaa keessa jiran hundayyuu funaanee hidhaa jiraa jedhan. Haalli magaalaa gaatiraa keessa jiru yaaddessaadha. Hordoftoota amantaa musliimaa irratti fuulleffatee funaanaa jiraa jedhan namni waan fedha isaatti amanuuf osoo mirga qabu seerri utuu jiru sababa isheen amantaa musliimaa qabatteef dheekkamsiif reebicha ragaa ture. Sana qofas miti isheellee waajjira bulchiinsaatti hidhanii jiru. Dargaggoota magaalaa hidhaa jiru. Manguddoo hidhaniiru jechuun magaalaa gaatiraarraa miidiyaa keenyaaf dhaamsa dhaaman ergaa dabarsan. Aleellaa kan irratti taasisan halkan guyyaa 2 dura halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 Itoophiyaatti shamarree maqaan ishee Siingitan jedhamu hordoftuu amantaa musliimaatti dhiyeenya kana dhufte wal gurmeessuun waldaa keessaa bahuun haleellaa sukkarneessaa eega irratti bananii booda musliimonni dallananiiru jedhan. Musliimni dallansuu isaanii himatanii qaamni seeraa dhaga'uu qaba waan kana tarkaanfii fudhachuu qaba jechuun qaamni seeraa karaarraa maqsuun hordoftoota amantaa musliimaa namoota 20 ta'an waajjira poolisii magaalaa gaatiraatti hidheeraa jedhan. Yaa ummataa nu birmadhaa jechuun musliimonni magaalaa gaatiraa mana hidhaa keessaa sagalee isaanii dabarfatan. Jechuun akkam namni amantii barbaade hordofuu hin danda'u. Amantii barbaadan hordofuun mirga qabdu. Amantii keessa yoo isiniin taane inni kun amantii keessa jijjiirachuun mirga qabdu. Sanarratti koo hawaasni waa tokko san dhibu. Biratti guddattee dhiistee hawaasa miti haadhaaf abbaan kee iyyuu mirga hin qaban. Dirqama bakka waggaa 18 guunnaanaati amantii dhaalarraa dhufu miti kanatti fudhattee deemuu qabdu. Amantii dhaalarraa dhufe sana qorattee yoo sirrii hin taane gara amantii biraatti galuu qabdu. Hinjadu maaliif hinjadu nama na dhungatta hinjau. Haleluus taana wal haleelu. Mu'adda dhungatamuu barbaadetti naa mana. Achi garagaltee dhaabatti jedhaa kushiinaa keessa. Ana dhaqeena salaamu alaikum jedha kushiinaatti nan galu. Waa madaanuma keessaa. Amma dhaqee yeroo ammadhu harka koo ofirratti qabdee lakkaadha. Warra koo si haaraan amaluma warra kootiin argeen. Ofirratti na qabdeen na adda dhungadhee gad darbuudha kana gad jedhu Fatihaadha. Mumeen sobini Oromoon dhugaaseeti addana dhuggatte ta wallahi addana dhuggate akkana sambuusaan xabbasaara achi garagalee Oromoo achi wayne tamaኛው ያንን ምኞት ወይ ምኞት ማብራቲ ዳሜ ሲገለ ደኖ ክላስ ሙደተ ቤካ አና ክላሲ ኬሳቹዳ ረብዋና አምቢሴ ሞጀላ ዳው ፈደም በርገሲ ቢሆን በርባዴ ፓንቲ ጃፖን አንዴማ namni mana koonsee no maaliifi qobaan kafala daklaati sadiin qaba saaloonii bal'aa qaba akkam barbaade keessa deemu kan kireeffadhan humna narraa hafee miti maallaqa booda yeroon gadi ba'ee kushiinaatti tolgal fataachi kana galtee bijaamaa appii uffattee shambuusaa xabbabti eenyuun jedhani hirribaan kee yanoo warra kooti miti dhaqee akkana ammadheera rabbuu wallaahi sheexanni dubbichuun hin dhabne miti nanani samu jedhu maal saxxirti ana Fatihaadhaan jettu maaf zim jechuun maaliif barbaachise? Hinjadu na dhuggadhu maal rakkoo qaba yoo na dhuggadhu hinjadu. Hara Samiiraadha jedhin. Indee wallaa akkan tamanyaa Oromoo gisee inni dudubbeedhaan dhufee na qabatu jechuudha. Bakka waan hunaan heerumee mana keessaa sambuusaa xabbasaaru natti fakkaate Mubaarakuma hin yaadanne. Jaarsuma koo hin yaadanne. Mira keessa mee Samiiraan dhuftee batu bittee jettee Mubaarak dhufee na laalu gisee sana bakka obbare beektu malee takka anadhamma akka tokko sambuusaa gad dhiiftee matbashaa gad dhiiftee lash jettee irratti hirkatteeyyuu naa galee raanne ana isaanuma kootii si haala malee astagfirullah
nadhungattee bona haleelte malee galatoomi wallaahi mube barakaa ramadaanaati raajaan ge'amu akkanatti nama dhungattaa dhaan Ay, Matia. kana wada dhume kichinii keessa dhaabbadha toora maqriibaa irratti garuu mube dhumas hin dandeessaati wallaahi oromoo ni danda'a duubumaan dhufee na qabee bara duubaan dhufee na qabatee dhuma gizeen mana godhu wanni ta'e na keessaa na nazzare bakka na nazzare oromoo akka jaartii itti ta'e immoo na gadhiis hin jedheen maalin ta'e garuu wallahi na gadhiis hin jedheeni bara sa'aatii sana gizee hunda bube bazzabti samiiraan hin jirtu gizee hunda atis kottu kichinii ishi akka hirribarraa kaateen Ani masaatiin barsiifadheedha. Saatiin sun saatiin barsiifadheedha. Saatii warra koo hammadde dhunga. Anas jala dhungatamuu jaalladha ammoo mube irra caalaa as jala dhungatamuu jaalladha Kun egaa የመጣሽ ተኝ ምናምን ይሰጀደን ሰነካ ንቁን ጋ ማ ዱሁ ወጁ ለታታናን ቤክሲ በተከነ ይመቴ በከነ ዱንገተሙ ጃለታ ከረ ጀቹ ወርገተ አናፍሲ ኮቦሌቲ ዳ ሞቦሌቲ ፎቦሌሳ ባላሲ አለው ያስደ የማሙጃርቱ ሲደ ያኔ ቦሌሱማን ቀብሎ ቹለ ቦሌሱማን ቀብሎ ቦሌሱማ ተቆም ቀብ kanaatti raamadaana walii wal jalaa balleessu wayyaa. Addinuma akkuma kana wayyaa akkuma kana raamadaana walii wal jalaa balleessu wayyaa. Ji'a tokkittii kana daraa hin soomna dhiisaa rakki. Sagantaa irraaf qabanne kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti sammuu walitti deebinutti waa tokko bakka waan barbaaden dhufa waan barbaaden dhufu.